sakka sumayo taate malee yoo maallaqa isaan duubaan ergette rakkoo yoo gabbaatee waa bitatte rakkoo yooni isaan duubaa quubiin seenu jette bakka biraa jiraachaa nu hojii jiraattaas hin jaan gabbaanii mootummaa jiraataati injiraatina khalaas bira dachiillee kun dirree dawaa 3 kiiloo fi bakka yoo keessatti dallaalaan beekaa warra keessanitti ergitaniiti warra keessanirra maallaqa ergitanii dhaqee isin ilaalee dachii hartaa qabu isin ilaa isin bitati yoo nan kana isin godhe rabbiin addunyaa kanarra hin jiraachisi yoo nan kana isin godhu dadhabe wallahi billahi rabbi siyaa jiraachisun qofati mariisa mayyinirra dheeranne yookaan namni beekulleen jira nama itti gaggaafadha haalli keessatti waan nama gaddisiif najala yaa'ina isin warri riyaa waan asiif waan arabtanii takka takka barreeffatanii dhaal ummu nama ida guuraa isin najala tatteessanii nannatti ergattan wallahi isin saaxilee kimaan hidhaa seenuu ta'anillee inuma akkuma ijoollee kanaatti hidhaa ta'an khalaas wanni garaa wal duuba hafni jirtu la aljaatenya nama dhibba soddoman mana oromoo israayaan mee dhageeffadhu mee nama dhibba soddoman kana mee foloo na goosisime namni keenya foloo nama godhuun beeku foloo godhaa bichaa koko hedduu oromoo dhaabbachuu jiru foloo godhaa balee jirti mee foloo godhaa taaptaap koppilii sheer godhaa fi tiktok saa kana guddisaa namni kun nama oromoo guugama qabu namni yoo bilchiginnaa deeggarees numa deeggara malee laakiin dhiigee ilmaan oromootiin hin deebbatu galgalaa ganama ijoollee suudi arabiyaatan siyaasaan beektu siyaasaa waan kaan itti maxxansitanii as deemtanii akkan galle godhu jirtan safaaraa kana deemtanii akkan galle wallaahi laazim waa meeqa hiccitii meeqaa jira ta'u oromoon hin beektu kara kaaniin makiinarraa bitachaa kara kaaniin dhalaa teenya gudeedaa kara kaaniin waa meeqarraa godhachaa biyyatti manarraa ijaarrachaa ilmaan hiyyeessaa kun akkana qullaa tatta'anii asirraa booyan akkanatti ijoolleen tun wallaahi laazim naman qabani aboo mananaa isinii kireessa yoo rakkattan keessaan nakkoota namaan amanu sarraafaanaa isinii kan ilaa biyyatti dachii meena dhaggeeffadhaa takka dhiyoo tana naatiitiitu irraa callisee ni beektaa dhiyoo tana ijoollee dhumaa jiraatiin dhiise yana jidduu dhaabe qabsoo miliyoona 5 deebisnee jirra kokkee qabne jechuudha su'uuduma qofa keessaa miliyoona 5 ji'a takka keessatti keessaan dubbisnee isin salbisne moo maallaqa namaa ni baaftanii mana biyyaa jalaa achi suudii irraa kakkunnee kara Dubaay kana dhufne Dubaayis warra hawaalaadhaan taqubii gaafa dhiigaan tidhiisii taqubii bira ani taqubii keessaa beetiin jira tanuma hawa mee namni hawaalaa hoodhoonaa ergi jee kamin nama haata akkamin nama inkira misaa gara qarshii kun kudhannaf siddeetiin tarti kun suuraa isaati hojii deddeemtu gara meeqa qaraasitu markaza meeqa qarshii kun kudhan fuudhee kadhiyoo tanaa san isaalsiyaa haareenni isaa gara gaya gurbaan solotisni isaallee nama boochisa hatisa ifitti nimne nama himaniyaa laa ilaaha illallah qarshii kuma kulan xaliyaa miti yoo na ergeetteeni maallaqa suudiitti kannattee jawwaala hidhatee achi buutee ta'e gurbaan sanisee tuuni siin fuudha jee unoo warra gursumi jaa siin fuudha jee qarshii kum jaanarraa fuudheetti tuuni aboota siin fuudhaaf ani kuma 18 kunoo amma kuma 18 dukkaana qabaati kuma 18 siin saaxila jennaan aboo siin beekaa muniir keenya nan saaxiliniiti jee kunoo kuma 10 kafalee fi niin beeka ka dukkaana huccuu qabu dhalaan daaba hundi bira kaatti niin beeka sanis namni niin hin beekne hin jiru jinnii magaalaa riyaa keessa galtu na gaafadhu jinnii illee siikilima insiidii kuma 18 amma kuma 8 itti hafe 500 ittiin kafala jee kuma 10 kafaleeti kaanis kuma 500 kafala jeeti sako yaani wanni na ajaa'ibu sakumni 18 bar michiyoon tunaama 5 jaada leeytee bar maallaqa kama wali qabdi kuma 18 fidi jechuun maallaqa suudii kana dhiigee tuftee fiddi laal osoo guyyaa takka maa bira kaayyatan dachiin bitatanii maqaa namaatiin ergatanii warra isaaniitti ergatanii kunoo dachii bitatanii dachii bitadha jaanii wali qaban gaa amma bar dachii bitadha manaan bitadha weera dhageeffadhu manaan bitadha jetteeti wali qabatte biratti
amaanaadha ammaan ilaal maqaa di'em yoo waa dubbatte abbootii amantaa xuyite jaan sheeka xuyite marree xuyite ustaaz firraa hin dhufte yaani amma sheeka areenni kun kana waan akka kana dhaabbatu dadhabne areedu musan silaa qaruuraan raadanii asii wallahi na alatul alaykum sheekummaan Dubaay kana keessa warri islaama qofaa miti qeesiinis akkanuma godhaa jirti uummata keenya sheekinis akkanuma tanuma oromoo tan akkana nama qeesiinis Dubaay tana keessa على يا أخي كورموت على طول عليك والله لازم أما شيء تتعرض دي تساق القلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميها صوتي قد برادة كيفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بولي ينتهي والله وانا ما جايبا كان اجاجر دعائي وليا غونو دعائي ولا وانا ما جايبا بيامبا تنميدي متى نقرأ جدا مغيبة خيسانين نرى يا عمدي يوتو جدا نبيتني متى دوت نمني بيهو خطبا والسيناقا أما تان أما تان تجرى سورة عمتيو سنير الديوي سافمي منير اوكي دابو mee kama magoona dhiiro wannummaan matuma nagara gachaniif hin jettu an dhiiro oromoo tana jalaa dhiiro kuumaan ta'a eenyumaan himadha yaa rabbii kiyee mee ka nama guuruus hidhatte isaanuma mee ka nama guuruus kaydhaa kanoon mee ka hidhan nama guuruus isaanuma mazra'aa ijoollee teenya mazra'aa bakka maallaqa irraa guuranii dhaqanii barkarjii tanatti huccootti gurguratanii maallaqa irraa guuranii achi lookashiin arabaa darbanii barbiraa deemanii wallaahi laazim وانا ما قد سيسا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا هي جرتني. نجا هي الحمد لله. والله الفيا وان خيري جرته وان حدونا ما قد سيسا دي. مجيوت أنا ما نمت بيتني جتني يا بريجين. ما نمني مجيوت أنا بيكون أيوة ما تهداي في خيسة دودي أما أنا إذا في خير. شو رياضي موجودة. نيوم بيتني. وبليجين كي ديما خلاص ديما رفع متانا قرنجة جتني. نمني بيتن تقعد عايزين جنة نمني بينه تقعد تاني ما متانا قرنجة جتن لفتني كنا قابيلا. أني خاص كيس أنا ما بورسيتوس إسيني. خاص كيس أنا ما بورسيتوس إسيني ديجل ما نرموتي نكرك التاني. dhiigeen maan oromootiin akkanatti halkanii guyyaa makiinaa ooftan aboo rabbi adagaa makiinaa kana rabbi isin agachuu dhuguma sani oromoon tun dhuguma sani ijoo dhiiga oromoo taatan isin adagaa makiinaa rabbi isin agachuu laa ilaasin amma ijoolleen dhumte tun hundi sababa keessan sababa isinis warri baadiyyaa taa'a warri na dhageeffachaa jirtan tattaa'a baadiyyaa tattaan fuudhinaadha isinaa fuudhu rabbiini bu'aa tokko ol seenanii beektaa mijootan هندبت وتخولتين مليش على مليش عورتين خلينا مليش عاسينا مبور بيدي من الراقبي مليش عاسينا مبور والله لازم مليش عورتين يا ألفي والله ألفي أدوك مقرانا من يعتبك يوري ربي سنا جتشون جوليم أولين دامسان دامول سين الفياتين يا جولتين الفيان هنگا قلقلا امتجرت واني سنيتي دبل يو خجراتو تاتي خبية جيرو سعودي عربيان أمريكان تاني سعودي عربيان بيجتين يو دلقاتن سعودي جالتي لبوتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبو تيسن تنا لبو يفي تنا يو بيخا إسرافته آخر اللي تقافتمتا أوسو أغرتو أوسو دقيسو ونو ميشيو بريدو تنا تدو نما دابي بواني جيسو جرى تلاجا خيسا جيسو جرى خراخن الدوت بحر الدوت بيا سومالي خيسا تيوسو ديمتو الدوت خانهون دربين راس قافت
يا بليخ يا خبي جرتن بيومتا دلقدا خمو أمت سودي جرتن تمنا دلقا جرتو بليتين دي يجمتا دلقدا ورب سيخن إبقافة في تأتي مي وقتا كموت نراغو دادا أغرتيني أنا لبو فينا كاميرات وطابر وقول فندي خيسة يعني بكتلا دي خيرا حتى جولي gorsa xiqqashaa kana mee qalbiin na dhaggeeffadha. Ijoolleen dhiiraa tabaadiyyaa jirtan. Dhufteemi achuma taa'ee hudduu ta'e guduunfadhuuti kareetiisu jiru hamazraa dalagachu suudii tanaanii samata torban taa'e rabbiin achitti illee nan yaa rabbii kiyya nan deebisini jee nan deebisne. Wallahi osoo suudiirra ooyiruu abbaa kiyyaa dalagachuun narra jira. Zamana silaa nagayaatiin dhaqeen si galee osoo agartanii lubbuu teessan tana hin israafina. Suudiin akka durii miti garagaltee jirti. Suudiin nama heetu hidhaa keessan nama qixaaxxee karatti madaafa si darbiti. Mootummaan addunyaatti iyyee waa takka irraa asaruu dadhabe. Lubbuu teessan tana israafina biyya jiru biyya taa'e hamana madaan jiru dalagadhu gaafa dalagatte achumarraa akka alfiyaan reefu himtetti deemi safaaraa dhaqee biyya gali habaadiyyaa jiru hanga maallayni sii ga'utti bakka jirtu hudduu ta'e guduunfadhu dalage kanarraa haafe lubbuu ta'e tana yoo israafte burus rabbitti si gaafata addunyaa irrattis akhirattis ati waan takka bakka rabbi biraa isumaan qabtana hubadhu. Suudi waan takka laal hanga muranin dhiitu suudin dhiistee jirti namichi amma biyya qabu san warra duriitu xiqqoo. Wal fuudhanii osuma isaan mukayyaf kana jala laala kana mukayyaf nutti yaa'uti warrummaa mana bira galanitti fidee ogguu isaan dalagachuu didan hidhaa keessa warra maallaqa hin qabneef. Akkas. Osoo agartanii osoo dhageessanii lafee ilma namaa micaan tokko dhiyoo tana nu agarsiise. Lafee calii calanqooti malee suwwaa lafee karaa taaribaatii miti si jechisiisa jechuudha. Lafee tuulaa kanatti akka uuda bishin gaadaatitti mucaan uduuda yamanii fi uduuda wanni karaa jiizaaniin si'a ollee karaa sanii baraa keessatti. Bola kanniisaati bakka meeshaan gurguddaan Oromoo dho'itu sanii nama dhibbata lafee uuda bishin geessu tana mucaan san waraabee nu garsiise. Subhaanallah osoo namni san argu akkamitti lubbuu fi tana yaman taatu akka durii miti yamanummaan mataan siitu durgije baararraa buune yamanii si nyaachistee si obaastee ifirra si dabarsiti. Hoggu jiizaan dhufne jiizaanin dalagachaa akkas dhayidha. Yoo qabamne guyyaa 15tti addisaa baggal amma hin jiru akkisan. Hin jiru. Yaman keessattuu ilmi namaa bishaan akkana si obaasuu dhiiste yamaniin mataansi. Deebitee gize daangaa seente daangaa saarufa si darbiti Suudiin ilma namaa akka wanni itti fixu jirti. Kana qofa osoo gurraa qabdu osoo dhageessuu lubbuu tee tana sirraaftee obboleessa kee haadhatee tasi dhalte gudeeda si dhalte hin boochisin halkanii guyyaa ilmi kiyya eessa jira osoo jettu meenqaattamiitu obboleessi kiyya eega kute amata lama haja'u duutee sin awwaallan. Taay obboleessa kiyya dhaamsa obbolummaatiin siidaama antanumaan dhaamuuf ol seene wanni kana ala jahimamu hin jiru uno waan hafee uno muniir taatu karabbiin itti fedhee amata meeqa kuno isinii booyaa oolu akkasi michiyyoo tanas namni beeytan iyyaafadhaa fi alfiyaan kunoo ta'e isinii hojji muniir damtee boo'uu eegaltee antanumaan isinii dhaama. Milishaa biyyaatti bahuutiin osoo milishaa biyyaatti bahu har'a namoo kun uummata biraan dhufe koronaan qabeessa olle mee ati muti laayifaa fool seena hundi beekaa dhiiru arsiidha kunis meef kaata manni keenya tokkummaa keenya mee ol babanadhu haasa'ime ni beektaa mijootan. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلس بيراني. كم نقول ما نجت نجنا رب رمضان أقوله مديور رب رمضان أقوله في رئيس كثير ربي أول جزء ما نجت نجنا يا رمضان يعني تون مديور تنبهه نما بيت تنجني خبر بعد جرائم ما تكتوك أنا رانش أفسد سنة أبلين كي بنا تشولين بيخو دي بيامات. إمام الرئيس سجلة سنيتا وجرت أسبوع بعد إسرائيل. جرا سنين كل سجرا قالت كابو رب مخالك أبراهيم قالت خيسنا نيجا فولو اللي فران تكتوك ما لقم في السعودية خيسني بيتني. مصرين جل. أنا يا مراسة وين كاسا قد قالت ما تيجي سكان مراسة نرجع فتني. لا ما أولا نتيجة شو دندنيو
الرجودون ركون رومو كوني دبته ميدمو هندندو باي دايج باي كوفو سنتان جارات راتور جري كينياما نمني بيا بأي ديموني توري جرا كاسينا لفرجل وكان دبستي namni gaafa ziyaabbarree gaafa shilingii shaniin deeman sana deemaa ture jechuun dhagaa jechuudha. Keessumatti irra guddoon namni